fedheen mankoolita. Hayyee kabajamtoota daawwattoota keenya ani maqaan koo Romaan Addunyaan jedhama. Har'a kan inni sitti argamee fi hiriyaa koo Hawinetii wajjin gaaffiif deebii xiqqoo qabna. Daga nagaan neetti. Baga nagaan Akkamitti? jirta? Nagaa keetti? Jedhaa beeku. Hawinet Bojaan jedhama. TikTokeriidha. Har'a kan hin qabadhee dhufe Romaan gaaffii adda addaa akkasumas immoo baay'ee kan dhiphisuu ni danda'u qabadhee dhufeera. Turtii keessan nafaana godha. Galatooma. Hayyee asumaan immoo Leemman Entertainment subscribe nu godha. Nu jajjabeessaa. Subscribe nu godha. Fiilmii garaagaraa illee asirratti gadhiifamuudhaaf deema. Biran darbinaa isiniin jedha adaraa keessa. Like, share, subscribe. Tolee hawwii koo. Jalqabda moo jalqaba? Jalqaba. Wayya. Eeyyee. Siin ibsaa. Maalidha kun natti himu kan? Nama sirba? Sirba isaa keessaa moo? Silkii bilbilee manaa dhabnaani? Silkii bilbilee. Eeggatanii maqaan isaa. Si ibsee jira sirrii. Qaban. Yee! Kana. Jaalalli si qabee beekaa jedha. Si qabee beekaa? Eenyurraan jedhu laa. Si qabee beekaa qofa. Maaliif daawwattoonni keenya kan baruu barbaadan asirratti kan jiru jaalalli si qabee beekaa kan jedhu qofa deebiseera. Toleessi. Kan koo immoo sirba isaa sirbituudha. Ni sirba isaa. Sirbi isaa immoo akkas akkasi. maal? Gadaa gadaan fa'aa. Kan biraan qabu wanti ibsituu kana duwwaa sirbee baasu. Wantichatu sirriitti ibsaayyuudha isaan ibsame yeroo baay'ee. Kanaammoo kun jechuun shubbisa beessaadha. Shubbisatu hin ta'in sirbichi bulla. Yuusaan. Eeyyee. Thank you. So anaan fudhadhaa jechuudha. Ofiisii dubbisu? In turte hawwii baay'ee. Kan galateeffachuu barbaadu jedha gaaffichi. Kaniin baay'ee galateeffachuu barbaadu maatii koo obbo Boja Taaddasaa fi Zinaash baay'ee Taaddalash gammachuu baay'ee galateeffachuu barbaada. Akkasumas immoo namoota na bukkeetti jiran namoota baay'ee jiru cinaa koo kan dhaabbatan isaaniin baay'ee galateeffachuu barbaada. Kan biraan immoo galanni koo baay'eedha namoonni. Namoonni Lubaan Dizaayin baay'ee galateeffachuun hin barbaada. Dizaayinatoota tokko yeroo baay'ee dizaayinii uffata tokko yeroo baay'ee kan naa qopheessu isheedha. Lubaan Dizaayin naahilii hedduu galatoomii jechuun barbaada. Next sidha. Barreessuu. Type gochuu. Secretary. Barreessituu. Naannoo mata jetteedha. Naannoo amma satee meeqan hojii gara? Finance irra nama hojjetu? Accountant? Maal barumsa barumsas business? Accounting? Okay. Barumsa accounting accountantiif accounting. No, kan na dhibu ofii wadabamuuf sansi ciiqu akka argattuuf. I know. Jedhiga. Deebistee jirta.
yeroo itti baay'ee gammadde jedha. Yeroo baay'eedha ta'e sakamiin himuu jedha. Isuma keessaa tokko masa. Yeroo itti baay'ee gammadde fiilmii kosa jalqabaa fiilmii jaalala kun hin baane kanaadha. Jaalala gadisa jaalalaa fiilmii kosa jalqabaa fiilmii gadisa jaalalaa jedhu gaafee eebbifame. Kameen sitti baqqanan dafqee qabaamanii badhaasa nu kennanii jiru. Gaafa sana baay'een gammade guyyaa baay'eedha garuu. Isaan keessa amma artii irra waan jirruuf karaa siif ibsa. Akkam ture garuu yeroo jalqabaa mee xiqqoo ishee jira achirra jira gaaffii kun. Baay'ee namatti tola dhugaa. Akkami fiilmii hojjechuun keessumaa fiilmiin afaan Oromoo baay'inaan hin hojjetamu. Yeroo hojjetamus immoo baay'ee bareechanii hojjetu. Maalirraa argatte maalti? Maalirraa argatte? Gana amma reefu jalqaba jedha akkuma jalqabaatti yaada amma garuu deemaa jira fiilmiin keenya guddachaa jira. Bareedaadha garuu. Eeyyeen deemaa yaa baay'ee gaariidha. Amma immoo anadha. Sagalee. Asaasu. Konko. Uba konko. Uba konko. Uba konko jedhama beeku rufedduraatti. Konko? Konko dhukkubsachuudha. Sirriitti. Dhukkuba konko. Dhukkuba konko. Moo maal jette? Anamma ani fakkeenyaaf yoon ka'ee tonsilii. No. Konko dhukkubsachuu. Konko jedhee jira. Konko dhukkubsachuu jedhee jira. Dhukkubsachuu konko jechuudha. Like si jetteetu. Konko dhukkubsachuu si jedheera. Konkoon na dhukkubee. Ana yeroo ta'u. Amma kanaaf iyyuu konkoon na dhukkubee deebisa. Eeyyeen. Argaddeera. Moo na arganne? Konko dhukkubsachuu jette. Konko na dhukkubee. Deebiseera moo deebisnee? Deebise. Maalidha deebisa? Konko na dhukkubee. Anatu konko na dhukkube. Kanaaf si nadabama? Bira geeraam garuu. Si adabamush. Si nadabama. Jedhe waaqan nabaase. Wanti kun garuu. Jedhe. Barsiisaa kee durii keessaa kan jibbitu jedha. Kan dur na barsiisan keessaa. Qabdaati naa deebisi. Nan qosa. Dhugaa dubbachuudhaaf barsiisaan jibbu hin jiru. Barsiisaanis immoo jibbama jedhee yaadu. Maaliif yoo jette immoo barsiisaan nama barsiisa mitiire wanta beekurraa wantoota argurraa kana godhi kanan godhin jedhee nama barsiisa. Eessatti iyyuu taanaan barsiisaan jira. Mana keessas jira. Mana barumsaas jira. Iddoo hundumaatti jira. Ani barsiisaan jibbu hin jiru. Hin jiru? Eeyyeen. Ani siif haa ta'u. Ana dhabdi? Eeyyeen eeyyeen. Waaqa. Dhukkubsachuu. Lafaan maranii. Dhukkuba mataa. Xixinnoo ishee naa ibsi waanu. Hospitaala deemu? Akka biraati. Dhukkubsachuudha? Hospitaala deemuu jetteertaa naannoo sana? Hospitaaluma sana. Mana yaalaa deemu? Okay. Mana yaalaa deebiteerta simii. Suuta dhabamaa jisee jira. Ishi. Adubbisu ree? Adubbisu moo fuutaasi? Maal? Gaaffii kee. Mul'ata Amanamtuudhaan baay'ee argite miti.
nagumaa jirtu an Fireet Girmaati. Yoo yaada keenya badhaadhaa an beeknaan jedhama. Iccitii kee kan hin beekne keessaa tokko natti himi. Deebii dhugaa kana deebistu barbaadanii. Oromiyaan akka badhaatu, Oromoon akka guddatu, akka addunyaatti beekamu. Hidhamtee beektaa jira. Tista kee jala. Halkan guyyaa ijaarraa nan baddu kiisee qabus waanuma keenyaadha. Takitu kan dabarsine. Iddoon dhaloota kee eessaa kan jedhudha gaaffichi. Iddoon ani itti dhaladhee dhugaa dubbachuudhaaf Oromiyaa keessatti dhaladhe jechuun hin danda'amu. Haati koo akkam akka ta'een sitti himama. Maaliif akkas jedhee? Haati koo yeroo isheen anaan garaatti na baattu as turte. Achi immoo haati ishee gara giddaa ayyaanaa jiraatu turanii garas buutee haadha ishee bukkeetti na deesse. Achi immoo ji'a ja'ayyuun ture. Ji'a ja'ayyuu baay'eedha. Achi immoo baanee immoo gara Ciroo deemne. Ciroorraa immoo gara Adaamaa deemne. Adaamaarraa as dhufne. Guutummaa guutuutti Oromiyaa keessatti hin guddadhe dhugaa. Eessatti isa dhalatteef specifically waan hojjechuu danda'a garuu Oromiyaa keessatti hin dhaladhee guddadhe utuun jedhee baay'ee natti tola natti. Ibsitee jirtaa sirriitti. Sadaqaa. Okay. Baay'ee wanta bareedaadha kuni. Qubeelaa godhachuu? Ilaa akkaataa deemsaa qaba. Jalqaba babbareedu. Achi booddee babbareedanii ba'u. Uffata ko. Maal dhabu? Tole tokko tokkoon. Kun amma maal? Babbareeddee baatee mana. Eeyyen. Achi booddee Qubeelaa? guyyaa maali? Guyyaa qubeelaatti godhatte babbareeddee manaa baatee guyyaatti qubeelaa godhatte. Ay, baqa dhabdeetta. Guyyaa cidhaa. Cidha akkas miti. Cidha akkatti ibsamu. Ibsi mee ati ishee Cidha bartuu akkas jette. jedhee akkas jette. Jenneen akkas jette laa cidha kanaan iyyuu ibsuu dandeessa turte. Sifa ta'u si yaadamaa. Tole. Hiriyoota mana barumsaa kee keessaa eenyuun hin irraanfattu? Hiriyaan koo ammas irraanfachuun hin danda'u ammas hiriyaa mal'aa. Ammas wajjinumaan jirra. Hiriyaa koo wajjiniin barannee sooshaal miidiyaa baay'een fayyadamtu isheen. Anuma dudduubaan na jajjabeessiti waa'ee aartii kanas irra hin jirtu. Naardoos Shifarraa jedhamti isheen. Durii jalqabdee wajjin jirra. Hiriyaa mana barumsaadha. Ammas hiriyaadha. Baay'ee namatti waggaa baay'ee jechuudha. Kutaa 5 qabnee kutaa 5 jechuun Kutaa 5? kutaa 5 qabnee hojiin barannee xumuree amma hiriyaadha. Baay'ee namatti tola. Yeroo baay'ee hiriyyaan dhugaa akkasiin argamu baay'ee namatti tola. Asota dabamaa jechuudha. Kanaaf immoo anas si gaafatamu. Eeyyen. Nyaata. Uffata aadaa? Abbaa gadaa? Nyaata ofirratti buusa? Nyaata jettee miti. Maalidha kun? Uffattee jirtu. Uffata aadaa? Uffata aadaa? Nyaata aadaa? Maal sitti ni beema afaan baasee sitti beema jedhee. Sanatti yaadamu. Gara fuulduraan maal yaaddaa? Waan baay'eedha. Waa'ee aartii irratti dhamoo. Waa'ee maal irratti si godha? Ani kana siif hin filamu. Waa'ee aartii irratti. Waa'ee aartii Oromoo guddisuu irratti maal yaadaa jirta?
Amma danda'e umuriidhaan jirutti abdiin kutu artii Oromootti fufaan kaayyooma godha. Amma dhumaatti jira dhimma yaada artii keessa ammarratti umurii naa kennitti wanti adda dhufee yoo wanti yaadna jijjiirsullee waan jiru irratti hin fakkaatu miibii humnaa ol wanti ta'e yoo jiraate irraan kan hafe artii Oromoo wajjinumaan guddannee dulloomna jedhee yaada akka kotti. Ishoo baay'ee gaariidha. Baay'ee gaarii. Nutis baay'ee si eegna. Miti ree? Isinis si eegna. Atis kottu. Tolee amma anadha. Wayyaadha? Wayyaa? Ishee satti jalaa godhatte. Halluu isaa. Adii. Tolee. Barsiisaa? Eeyyee. Maaliif hin garuu baay'ee waan jechaa jiru anatu adabamaa. Barsiisaa. Seesin jajjabeessa malee. Gaaffiin kun deemuu maddi deema. Barsiisota kee durii keessaa kan jaallattu jedha. Injeekta turteetti kilaasitti gaafa hin taa'e yaadsitti deddeebi'aara waa'een barsiisaa. Eenyutu akkasii? Inni sirrii miti. Deemtee utuu gaafattee sitti immoo ammas barsiisaa mana gaafattee baay'ee ammas barsiisaa na gaafattee silallee barsiisaa si'a sadaffaa. Barsiisaa birraarra. Barsiisaa nan baay'ee jaalladhu. Baay'ee isaanii nan jaalladha. Dhugaa. Hunduma isaanii iyyuu nan jaalladha. Hundumaa nan jaalladha. Hunduma isaanii amma ammaatti kan nu barsiisanii. Sin komatanii nama tokko waamuun immoo dirqama. Nama tokko nu waan. Okay, barsiisaa eenyus jedhu. Dhisi maaloo? Hunduma isaanii akkan jaalladhutti naaf haa qabamu. Namni sun fuudhee jiran sodaatti natti fakkaata jaalalli kee kuni. Natti hin tolle. As barraanaa darbiru. Hunduma isaanii baay'een jaalladhaanii, baay'een kabajaanii. Mana barumsaatti qabxii gaarii akka fidus baay'ee na gargaaraniiru. Cinaa kun dhaabbatanii. Mudannoo tokkoon sitti himan ture yeroo nani kutaa 7 moo 6 jiru. Barsiisaan koo kitaaba eenyuttiyyuu nama ture. Eenyufiyyuu kennu ture. Kitaaba isaa beektamni barsiisonni immoo kitaaba gurguddaa qabu. Innaan achi guddee Hawinet na jedhe. Ooko jennaan kottumee na jedhe. Deemennaan kitaaba kana akka waa tokkoon goone kennaa kodha jedhee kitaaba gurguddaa 3 dhugaa amma ammayyuu mana jira. Kitaaba gurguddaa 3 naa kenne baay'ee nadi amma yeroon taa'ee yaadu baay'ee na dinqa. Kana qofa miti kan inni irraanfannedha malee barsiisonni koo baay'ee na jaallatu. Anis baay'een isin jaalladha. Baay'een isin kabaja. Galatoomaa jechuun barbaada. Kanaafuu deebisteetta xumurree jira natti fakkaata. Akka kottu asi gaafadha. Mammaaksa tokko. Lamaan sadan tokko nu jedhee miti. Ilaamee jooko. Jedhu Oromoo kottu. Maal jedhee mammaaka? Baay'ee mammaaksa baay'een jaalladha. Mammaaksi yeroo baay'ee kan hin amanu. Mammaaksi kalaqa Oromoodha. Oromoon taa'e yeroo tokko baay'ee na dhiba yeroo mammaaksa dhaga'u ergaan isaa akkaataan itti dhufee akkamitti akka inni deemuu qabu eenyu bukkee ga'ee akka inni tuquu qabu diteeliin isaa hundumtu kan hojjetamedha. Dhugaa Oromoon koo hin danda'amu yoo taanani yeroo hundumaa na ajaa'ibsiisa. Mammaaksan baay'ee jaalladhu keessaa okay, akkan jedhutti jedhu. Mammaaksa baay'ee sammuu koo keessa jira. Kan jaallattu keessa. Warra jette kanaan duratti jettees ta'uu danda'a. Ganaa kan nuuf fiddus ta'uu danda'a. Ilaamee joo Oromoo kootu akkas jedhee mammaaki. Akka ebaluun sirbaan morma nama jallisaa. Ergaan isaa namatti hin tolu. Akka ebaluun sirbaan morma nama jallisaa ittiin beekaa gaba. Ilaa maal TikTok irratti yeroo baay'ee maal jedhu commentii section irratti yeroo naa barreessanii Oromiyaan bal'oodha baay'ee. Arsiin jira, Booranni jira, Wallaggi jira, Iluun jira, Shawaan jira. Bal'oodha si galee. Amma yeroo mammaaksi immoo iddoodhaa iddootti garagara. Atamma Oromiffi ati dubbattuu fi Oromiffi warri Booranaa dubbatan waliigaluu dandeenya. Garuu immoo xinnoo ishee garagari mitiire.
akkaataa itti beektuu fi ani akkaataa itti beeku eeyyeen kana asumaan ergaa koo guddaa kan hin dabarsuu barbaadu yeroo baay'ee komentii keessaan nan argaa nan hubadha wanta isin jettanii garuu immoo mammaaksi iddoodhaa iddootti garagari amma fakkeenyaaf afaan oromoon mataan isaayyuu jechi xinnoon tokko iddoodhaa iddootti garagari isheenaa hubadha malee isa sirrii ta'uu dhabuusaa yookaan immoo isa jedhamu waan nu jechuuf miti oromiyaa balloo keessa akka jiraannus hin dagatiina. Ay hawwii akkam ture. Qophiin Gaaffiin xiqqaate ani maal garuu xiqqeessu? utuu yaadamee lamii baay'ee natti tola. Yeroo gaarii baay'ee yeroo gaarii qabaachaa ture si wajjini. YouTubeii keenya Leemman YouTube subscribe gochuudhaan like gochuudhaan akkasumas immoo share gochuudhaan ijoollee keessan nuun akkasumas namoota background irra taa'anii hojjetan crew keenya hundumaa gargaaruu keessan akka hin daganne aartii Oromiyaas ta'e Oromiyaa guddisuun kanuma keenya hojiima keenya harka keenya keessa jira waliin haa guddannuun ergaa keenya isa cimaadha galatoomaa. Hayyeenillee akkuma isheen jetteen jedha Leemman Entertainmentiin subscribe nu godha. Kana qofa miti hojii garaagaraa hojii babbareedaa simboo san qabannee dhufaa jirra. Fiilmiin illee jira diraamaa waan baay'ee qabannee dhufnee jirra. Bohaaruu yoo barbaadan biran darbinaa subscribe godhaa isiniin jedha galatoomaa. Anaaf siif takkaashi. Kam nagumaa jirtu an Fireet Girmaati. Yooyyaa nageenyi badhaadhaa an beeknaan jedhama. Iccitii kee kan namni hin beekne keessaa tokko natti himi. Deebii dhugaa kana deebistu barbaadamuu. Oromiyaan akka badhaatu, Oromoon koo akka guddatu, akka addunyaatti beekamu. Hidhamtee beektaa jira. Iccitii kee jala. Halkan guyyaa ijaarraa nan baddu kiisee qabus waanuma keenyaadha takkiittoo kan dur dabarsine.